maali kana manna jette of dhufa bakka ofin darbafaa kana manna ijoollee kana ammoo eenyuttan kenna maali dha jiruun kiyya kun gaafa ati jettu jira an guyyaa keessa baay'izawee sadii afur boonisu bakka keessummaan kun tasgabbii dhuman dhabe na jeeqama bakka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiriyoottan kiyya daawwattoota kiyya warrooti na jaalattan marti keessanuu nageenyi keessan naaf haa baay'atu. Jumaa mubaarak. Keessumaa warrooti hordoftoota amantaa biraallee akkam naa jirtu nagaa qabdu. Har'a xiqqoo na dabbaree jira. Ni beektu yeroo baay'een sagaleen hin haasa'u. Video dhuma garagaraan gadhiisa malee. So'adha ammoo sagaleedhaan haasa'uun barbaade. Video kana isinitti tole hanga dhumaa dhaggeeffadhaa. Share do it, repost naa godhaa, copy link naa godhaa. Accounting kiyyallee warningii qaba. Copy link naa godhaa. Profile accountii kiyya gattuqtanii copy link naa gootu. Wanta xiqqoo wayi isinii haasa'uu barbaade. Yeroo tokko yeroo isin kophaa keessan teessanu wantooti garagaraa isinii dhagahama. Injiraa mitiiree bakka yeroo baay'ee gammachuun qabu. Waggootii dheeraadhaaf keessi kiyya kun gammachuun qabu. Kolfeen taphadha. Ilmaanummaan kiyya kun gadda kiyya hin argin jedheetan kolfee taphadha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbiin fayyaa guutuu naa kennuun isaatu waan hunda caala. Yeroo baay'ee yeroo gaddu isin maan naan jettu siifuu fayyaa qabdaa. Rabbiin asiin si ga'ee ijoollee kan kee asiin si ga'ee galatamaa wallaaltaa naan jettu. Alhamdulillahi rabbil alamin. An galata wallaalu. Namni nama ta'ee galata wallaalu hin jiru. Garuu haa ta'u malee madaan qubaa abbaa gubaa jedhan. Haala ati keessa jirtu namni sin beeku, namni uffannaa kee ilaalaa, adeemsa kee ilaalaa, uuma social media irratti ta'uu ilaala malee jireenya kan kee kan dhuunfaa gwaadaa kan kee namni si beeku hin jiru. Isinii galee. So ilmaan kana yeroo an akkanatti itti uffisee akkanatti itti bareechee bashannansiisu. Miidhaa baay'eedha beeka. Miidhaa baay'eedhaan kanneen as gahe. Uuma xiqqii isinitti hin fakkaatin ijoollee akkanatti ijoollee afur kophaa ofii olii gadi oofanii masuulinnati ilmaanii fudhatanii baay'ee ulfaataa beeka. Wallaahi yeroo ana live irra na argitan akkasuma ammoo yeroo ijoollee wajjin na argitan wanti hundinuu waan qallaalii wayii isiniif fakkaata. Ba'aa baay'eedha. Gaafa faa maali kana mannaa jettee of dhuufaa bakka ofin darbafaa kana mannaa ijoollee kana ammoo eenyuttan kenna maali dha jiruun kiyya kun gaafa ati jettu jira an guyyaa keessa baay'izawee sadii afur boonisu bakka keessummaan kun tasgabbii dhuman dhabe na jeeqama bakka keessi kan koo madaadha. Isinii galee an garuu kana san jedhee isinitti mudaallee hedduu takka natti ulfaata. Akkasuma ammoo yeroo waan garagaraa sa'u namni waan bakka yeroo hunda dheebuu maallaqaa qabu wayitti fakkaata. Isinii galee namni maallaqa qofan na hubatu. Obboleettii dheebotaa, obboleessa dheebotaa, hiriyaa gaarii dheebotaa, faamilii dheebotaa, nama si cinaa taa'ee abshir sii jira maaltu si rakkisaa nuti sii jirraa ilmaan keetiif illee nuti jirraa. Isinii galee nama siin jedhu si barbaachisa. Garuu yeroo baay'ee gaafa ati asirra baatee dubbattu namni bakka maalummaa kee gasi buusee rakkattuun kun dhufte na rakkoon qabu. Sadarkaa rabbiin ol kaase ilmi namaa gabbuusuu hin danda'u. Bakka ilaalchuma namootiin tokko si ilaalanu, ilaalchuma namootiin tokko ijoollee kootii ilaalanu yoon qabu baay'ee tokko qaarra akka malee natti dhaga'ame namni takka na bira hin jiru. Ijoolleen kiyyallee kilaasii raftee jirti, hiriyaan kiyyallee akkasuma. Bakka baay'ee keessi kan koo cinqii qabaa. Ni beektu wanti hundinuu bakka masuulinnatiin waan hundaayyuu anarraadha. Bakka sammuu kan koo sammuna baay'ee na rabbashamee na cinqamee jira. Wanta tokkoon yaadu waan achirra kaa'een hin dagadhaa.
بقى ijoollee kiyyattiin aaraa ijoollee kiyyattiin fadhaa akka duraanii ijoollee kiyyaatii waliin walii galuu hin danda'u ijoolleen maal taate maamaan jetti sinii galee anillee jaaladheetii miti baqqa samuuna miira addaa wayitu natti dhaga'ama wallaahi na onneen illee na dadhaba afuura baafachuu hin danda'u akka duraanii waallee amma ganyaachuu dhiisee guyyaa 3-4 akkasii oolee bulee ka'ee xiqqoo isii bakka gaafa afuura na kuteen iyyuu dhuma xiqqoo wayii jiraachuudhaaf nyaadhannaa walumaa galattu ilmaan kiyyaa wajjinuu walii galuu hin danda'u akka miidiyaa irratti na argitanuu akka namni waan aan jennetti sobee liqimsa malee bakka hin jiraa mitiire sammuun kan koogun waan isiin na yaaddu hin beeku koobummaan baay'ee natti dhaga'ame namni ayizoosh siifuu sii jira nuti sii jira naan jedhu hin jiru obboleettii tiyya namni naan jedhu hin jiru ijoollee kiyya namni ofitti qabee ofitti haammatee ijoolleen tun teenya namni naan jedhu hin jiru isinuma warra miidiyaa malee isinii galee osoo asirratti ka'ee kufee maaluuyyuu ta'e namni dhufee na laalu hin jiru abbaan maaluuyyuu ta'u badaa akkamiillee ta'e yoo bira jiraate hedduu namatti tola ture garuu yaa caaraan ijoollee kiyyaa baay'ee tokko garaa na nyaata bichaanii alhamdulillahi rabbil alamin walumaa galattu kun hundinuu waan rabbiin fideedha hundumti keessanuu du'aa naa godhaa bakka sammuun kiyya kun seeraan yaaduutti hin jiru gabbahee moobaayila fa'a alatti dagadhee dhufaa waraqaa kiyya alatti dagadhee dhufaa waan ijoollee dhaabituu ba'e waan biraan fidee dhufaa isaanillee akka duraanii sanatti ijoollee kollaa akka duraanillee tankabaan jiru bakka itti na aarsa ijoollee kanatti na aarsa bakka yeroo qaama kiyya yeroo garaa kiyyaan nuura kiyya laalu yeroo bakka injiraa mitiire kan san jedhee isinitti himuu hin danda'u maybe namni na caala waan hundayyuu beeytanoo jiraattan bakka sammuun kiyya kun tasgabbii dhabdee irriba dhabdee bishaanillee nugu wama takka bakka appitaayitiin kiyyeenuma na cufan waan an godhun na beetan isiniin mari'ataara nama keessaan bilbileetti mari'adhuun qabu waan ta'eefan isinitti mari'ataa bakka qalbiin kan koona cinqamtee onneen kiyyallee afuura akka duraanii san afuura baafachuu hin danda'u sammuun kiyya kunillee seeraan naa yaadu gonkumaanu ijoollee makiyyaan walii galuu dadhabe bakka wantunti mataa kiyyarra ta'e bakka nama ayizoosh naan jedhu dhabe haasaa isinii baay'isee narrallee laalina haasaa kiyya keessatti wantooti nan dogongore yoo jiraate hiifama naa godhaa walumaa galatti wanti nan viidiyoo kana waraabe harri jumaata hundumti keessanuu akka amantaa keessaniitiin maqaa rabbiitiin isin qabe du'aa naa godha anaallee ilmoo kiyyaallee hundumti keessanuu du'aa naa godha isin jaaladha an isin malee homaa hin qabu rabbii gaditti sa'aatii kana namni yoo gaddaaf gammachuu kiyya naa waliin qoodamu isinidha oolmaa guddaa na biraa qabdu kiyya laalina yoo isinitti dogongorellee dhiifama naa godhaa hundumti keessanuu du'aa naa godhaa isiniin jedha kophaa kiyya jira wallaahi kilaasii keessa namni takka na bira hin jiru mucattiin hiriyaatii na yaamtee dadhabdee waan irra feseetee deemte saaloonii ta'aa jirti isinillee na waliin cinqamtee jirti akka isin du'aa naa gootanuufan xiqqoo isin waan na cinquu jiru kana isinitti madde